osoo addunyaan ija shakkii fi dhiphinaatan dhimma ba'aa giddu galeessaa hordofaa jirtu. Buufanni xiyyaaraa idil-addunyaa Israa'el inni guddichi Gurion amala isaa isa idilee dhiisuun guutummaatti gara kaampii waraanaa Ameerikaa isa guddaatti jijjiiramee jira. Ragaaleen hordoffii balallee xiyyaarotaa fi gabaasonni iccitii saaxilaman akka akeekanitti buufatichi yeroo ammaa kana riqicha qilleensaa seenaa keessatti mul'atee hin beekne keessummeessaa jira. Dachee Israa'el keessatti ifti aduu sodaa fi dhiphinaan haguugamee uummanni fi mootummaan dukkanaamaa jalatti of qopheessaa jiru. Wanti deemaa jiru kun shakkii yookaan tilmaama qofa osoo hin taane sa'aatii xumuraarra ga'uusaa agarsiisa. Iccitii kana bal'inaan qabannee jirra. Dhaabbanni hordoffii daldalaa galaanaa Biriteen oduu muddamaa guddaa jedhamee ibsamu tokko ifatti labsee jira. Dooniin daldalaa tokko osoo handhuuraa ulaa Hormuz qaxxaamuru yaaltu meeshaa furguggifame kan eenyummaan isaa hin beekamneen rukutamtee miidhaa guddaaf saaxilamtee jirti. Haleellaan kun kan raawwatame iddoo morma bishaanichaa ulaa dooniiwwan boba'aa itti ugguraman keessattidha. Eenyutu doonii kana haleelee bal'inaan ni ilaalla. Turkiin biyya seenaa impaayeraa Usmaaniyaa seenaa ishee keessaa qabdu callisaa waggoota dheeraa cabsitee of-tuulummaa warra dhiyaa daaraatti makuun ifatti garee biyyoota gurguddaa seenuu ishee addunyaatti labsitee jirti. Agarsiisa meeshaalee waraanaa idil-addunyaa SAHA EXPO 2026 kan baatii Caamsaa kana keessa gaggeeffamaa jiru irratti Turkiin Misaa'ela Baalaastikii ardii qaxxaamuru ICBM kan dhibbeentaa dhibbaa oomisha biyya keessaatti Isaa Yıldırımhan yookaan Mootii Bakakkaa jedhamu dirreetti baaftee jirti. Ka'umsa Misaa'ela Turkii kanaa yoo xumuraatti nu faana turtan bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayikii gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaa ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya Har'a taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Akka xumuraa qophii keenyaatti turtii gaarii. Osoo addunyaan ija shakkii fi dhiphinaatan dhimma ba'aa giddu galeessaa hordofaa jirtu. Buufanni xiyyaaraa idil-addunyaa Israa'el inni guddichi Gurion amala isaa isa idilee dhiisuun guutummaatti gara kaampii waraanaa Ameerikaa isa guddaatti jijjiiramee jira. Ragaaleen hordoffii balallee xiyyaarotaa fi gabaasonni iccitii saaxilaman akka ibsanitti buufati kun yeroo ammaa kana riqicha qilleensaa seenaa keessatti mul'atee hin beekne keessummeessaa jira. Xiyyaaronni fe'umsaa gurguddoon keessattuu kanneen gosa C-70 Lola Master Siriitaan meeshaalee waraanaa ulfaatoo bombiiwwan gurguddoo fi misaa'ilota ittisaa sirnatti yaada fe'atanii irra deddeebiin qubachaa jiru. Kunis lafti kun amma wiirtuu loojistikii waraanaa Ameerikaa isa ijoo ta'uusaa mirkaneessa. Sochiin waraanaa humnaa olii kun tasaa kan uumame osoo hin taane akeekkachiisa jabaa waraanaa dhufuuf deemuuti. Ergaa carraaqeen dippiloomaasii guutummaatti fashalaa'ee fi muddamni nageenyaa ammaa ta'es Washington qophii Iraan waliin wal dura dhaabbachuuf gootuun sadarkaa isa dhumaatti ceesisuuf murteessee jirti. Gaalafarra jiru kana caalaatti kan ifa godhu xiyyaarota waraanaa qofa osoo hin taane xiyyaarota ija raadarii jalaa dhokkatan gosa F-22 Raptor gara buufataalee qilleensaa kibba Israa'el kanneen akka Ovedaafam Nevaatimitti harcaafamuu isaaniiti. Qophiin kun haleellaa tasaa fi cimaateef kan yaadame ta'uusaa akeekama. Wanti hunda caalaa xiyyeeffannoo nama harkisuu fi madaallii qophii kana agarsiisu garuu tuuta xiyyaarota boba'aa qilleensaa irratti guutan dirree buufata Gurion dhuunfatanidha. Xiyyaaronni ammayyaawaa KC-46A Pegasus fi warri turan KC-135 Strato Tanker dirree buufatichaa uwwisanii jiru. Baay'ina xiyyaarota waraanaa Ameerikaa kanarraa kan ka'e buufatichi dhiphina guddaa keessa galee jira. Xiyyaaronni daldalaa fi imaltoota Israa'el iddoo qubannaa dhabuudhaan dirree buufatichaa ala dhaabbachuuf dirqamanii jiru. Tilmaamaan xiyyaaronni fe'umsaa fi boba'aa guutan kanneen Ameerikaa 100 ta'an dhiyeenya kana buufaticha keessaa darbuun isaanii humni guuramaa jiru kun hagam ulfaataa akka ta'e ragaa ba'a. Gama biraatiin raayyaan ittisaa Israa'el dhugaa sodaachisaa kana uummatarraa dhoksuuf yaalii godhee jira. Sochii xiyyaarota cimaa samii Qudsii yookaan Yerusaalemii fi giddu galeessaa Israa'el irratti mul'ateef deebii yeroo kennu shaakalaam idilee sirna wal harkaa fuudhiinsaa ajajaa humna qilleensaatiif godhamedha jechuun alaam. Atoo malee xiinxaltoonni waraanaa fi weebsaayitiin dhimma waraanaa gabaasu neetiziif haasaa kana fashaleessanii jiru. Akka isaan xiinxalanitti wanti lafarraa fi samii irratti deemaa jiru kun shaakala ayyaana guyyaa tokko osoo hin taane qophii opereeshinii bal'aa fi walirraa hin cinne torbonoota hedduuf dhoksaatti qindeeffamaa turedha. Walumaa galatti sagaleen mootoroota xiyyaarota waraanaa fi qubannaan meeshaalee waraanaa ulfaatoo kun ba'aa giddu galeessaa yeroo waraanaa isa dhumaatti harkisaa jira.
Ameerikaan gootummaatti qophii ishee xumurtiin ulaa waraanaa banteettiin wanti hafe murteessaatii xumuraa fi dho'insaam isa jalqabaa qofam. Gama kaaniin dachee Israa'el keessatti ifti yaaduu sodaa fi dhiphinaan haguugamee uummanni fi mootummaan dukkanaam hamaa jalatti of qopheessaa jiru. Wanti deemaa jiru kun shakkii yookaan tilmaama qofa osoo hin taane sa'aatii xumuraa irra ga'u agarsiisa. Gaazexaan Israa'el beekamaan Yoodiyoo Taraanot dhugaa lafarraa isa onnee cabsuu saaxilee jira. Magaalota gurguddoo Israa'el keessatti da'oowwan lafa jalaa hatattamaan banamaa fi qophaa jiru. Shaakala yeroo nagaa osoo hin taane akeekkachiisaa balaa qabatamaa kanas dhiyaateeti. Kufaatiin loojistikii fi hanqinni qophii ifatti ba'ee jira. Kantiibaan magaalaa Haifaam Yoonaa Yahav sodaa isaa dhoksuu dadhabee uummata keenya keessaa 85% eegumsa nageenyaa tokkollee hin qabu amma ijaaruufis yeroo hin qabnu jechuun amanee jira. Ashdod dabalatee magaalotiin biroon dhiphina wal fakkaatu keessaa seenanii jiru. Sodaanii fi kirkirri kun eessaa dhufe? Maddiisaa karoora waraanaa Tel Aviv fi Waashingten gidduutti xaxamaa jirudha. Raayyaan ittisa Israa'el eeyyamaa fi ibsaa magariisaa bulchiinsa Ameerikaa eeggachaa jira. Kunis handhuuraam Iraan rukutuu fi ragaaleen saatalaayitii akka ifa godhanitti Ameerikaan xiyyaarota waraanaa fi xiyyaarota boba'aa qilleensatti guutan hedduminaan gara buufataalee Israa'elitti guuraa jirti. Dabalataan gaazexaan Wall Street Journal akka gabaasetti Pireezidaantiin Tiraamp guyyoota muraasa keessatti Iraan irratti haleellaa qaraa fi cimaatii ajajuuf qophii xumuree jira. Netanyahuun ammoo walga'ii nageenyaa irra deddeebiin taa'uun bina waraanaa kana ragaa ba'a. Garuu dhugaan inni hunda caalaa nama naasisuu fi sammuu diinaa cabsee xiinxalaa gaazexaa Israa'el Maariiviiti gaazexichi dhugaa addaa tokko nyaatti labsee jira. Amma ammaatti waraana kana kan mo'ate Iraanii. Osoo warri dhiyaa fi Israa'el dhiibbaa waraanaa fi dinagdeetiin Iraaniin jilbeenfachiisnaa jedhanii abjootanii Iraan cabuu diddee humna waraanaa ishee saffisa ajaa'ibaan deebistee suphachuun ogeeyyii addunyaa afaan qabachiistee jirti. Iraan alaabaadii mirmirsitii jechuun namni eegu maraataadha jechuun gaazexaan kun dhugaa jiru mirkaneessee jira. Injifannoon Iraan lafa qofa irratti miti harka ishee gara morma dinagdee addunyaatti dheereffatteetti. Galaana Hormuz inni ujummoo dhiigaa daldalaa addunyaatti utummaatiin harka Iraan jira. Iraan amma bishaan kana waraanaan to'achuu qofa osoo hin taane birmadummaa seeraa fi maallaqaa irratti dabsitee dooniiwwan darban irraa geebaraa kafalchiisuu eegalteetti. Dooniiwwan waraanaa Ameerikaa warri naannicha jiran agarsiisa humnaa qofa ta'anii hafanii jiru. Dooniiwwan Iraan akeekkachiisa Ameerikaa tuffatanii bishaanicha dhuunfatanii jiru. Walumaa galatti kufaatiin galma Israa'elii fi Ameerikaa ifa ba'ee jira. Haleellaan amma fedhe roobus sirni mootummaa Iraan akkuma gaaraatti jabaatee dhaabbatee jira. Wanti hundarraa Israa'eliin dhiphisu ammoo kuufamni niwukileeraa Iraan tuqamuu dhabuu isaati. Kunis Iraaniif humna marii fi ofitti amanamummaa guddaa kennee jira. Foolli basaasaa fi oduun Axios iccitii guddichaa onnee peentaagooniin cabsuun saaxilee jira. Marii dhoksaa Waashingten fi Teheraan gidduutti godhamaa jiruun fooyya'insi hin eegamne uumamee jira. Pireezidaantiin Doonaald Tiraamp inni dhiyeenya kana piroojeektii bilisummaa labsee galaanicha humnaan dhuunfachuuf dhaadachaa ture. Har'a tattamaan duula isaa kana dhaabuu labsee karaa marsariitii Truth Social Tiraamp kadhannaa fi gidduu seentummaa Paakistaan akkasumas biyyoota naannichaatiif jecha waraana kana yeroof dhaabnerra waliigaltee qabatamaa irra ga'uuf dhiyaanneerra jedha. Garuu kun dhugaa lafarra jiruuti moo haguuggii salphina isaatiin mee seenaan yeroo ofirra deebi'uun haa xiinxallu. Bara 1980 keessa yeroo waraana Iraan fi Iraaq jedhamutti Ameerikaan Operation Earnest Will jechuun dooniiwwan boba'aa eeguuf yeroo dhufte waan isaa waraana bal'aa uumuu ture. Empaayiroonni gurguddoon dachee fi bishaan kana humnaan to'achuuf yaalanii dhumarratti ni baqatu. Seenaan Roomaa, Ingilizii fi har'a immoo Ameerikaa dhugaa kana ragaa ba'a. Har'as Ameerikaan dhugaa kana bishaan Hormuz kana keessatti hidhannamtee jirti. Tiraamp xiyyaarota waraanaa 100 fi loltoota 15,000 gara galaanichaatti yeroo guuru dhaabbileen doonii daldalaa addunyaa Ameerikaan nu eegdi jedhanii ni amanu jedhee abjootee ture. Garuu faallaa isaa dhaabbileen daldalaa gurguddoon eegumsa Ameerikaa misaa'ila Iraan jalaa nu baasu nuti bishaan ibiddaa kana keessa hin seennu jechuun ifatti didan. Ragaaleen madaallii daldalaa addunyaa akka agarsiisanitti Galaana Hormuz inni guyyaatti dooniiwwan gurguddoo 130 keessa qaxxaamuran akkuma lafa onaa bishaan duwwaa sodaachisaa ta'e hafee jira. Dooniin Ameerikaan ooftuu tokkollee nagaan darbuu hin dandeenye. Iraan gama isheetiin murannoo guutuun dooniin eeyyamaa fi qindoomina keenyaan ala darbuu kamiyyuu irratti tarkaanfii ni fudhatama. Sochii Ameerikaan gootuun imala nageenya galaanaa balaarra buusuudha jechuun akeekkachiisteeti. Dhukaasni cimaan sa'aatiiwwan muraasa dura humnoota Iraanii fi Ameerikaa gidduutti godhames Iraan birmadummaa ishee sarbisiisuurraa waraana guutuu keessa seenuu akka filattu mirkaneessitee jirti. Dhugaan masaraa White House dhiphisee gaazexaa New York Timesitti ifa baafamee jira. Gaazexaan kun tarsiimoon Ameerikaan dooniiwwan daldalaa ofii isheetii wajjin oofuu dhiistee keenyarraa qajeelchuu yaaltee irratti guutummaatti fashalaa'eera jira. Kanaafuu marii nagaan kun Tiraamp Lola mo'ame kana keessaa karaa ittiin kabaja sobaatiin miliquuf yaadamedha.
Ameerikaan uggura galaanarraa hanga mariin xumuramutti itti fufsiisna jettus dhugaan jiru dinagdeen addunyaa laamshaa jiraachuu isaati. Abbanni hordofii daldalaa galaanaa Biriteen oduu muddamaa addaa jedhamee ibsamu tokko ifatti labsee jira. Dooniin daldalaa tokko osoo handhuuraa Lola Hormuz qaxxaamuruu yaaltu meeshaa furguggifamee eenyummaa isaa hin beekamneen rukutamtee miidhaa guddaaf saaxilamtee jirti. Haleellaan kun kan raawwatame dooniiwwan boba'aa itti ugguraman keessattidha. Wanti hunda caalaa addunyaan asisee fi kabaja Ameerikaa daaraa godhe garuu yeroo haleellaan kun raawwatamu dooniiwwan waraanaa Ameerikaa gurguddoon naannoo sana turuu isaaniiti. Akka gabaasni hordofii galaana ibsetti humnoonni Ameerikaa yeroo sanatti sodaawwan garaagaraa walirraa hin cinne qolachuun dhamaa waan turaniif doonii daldalaa kanaan oolchuu dadhaban. Kan agarsiisu Ameerikaan isheen doolaara biliyoonaan lakkaa'amuu fi teeknooloojii ammayyaawaatiin ijaaramtee ofii isheetiyyuu of eeguu dadhabdee doonii daldalaa tokko illee eeguuf humna akka hin qabneef giddu galeessaa gootummaatti to'annoo ishee jalaa ba'uusaa ragaa ba'a. Piroojeektiin bilisummaa Tiraamp labsee jalqabumarraa gootummaatti fashalaa'ee jira. Kabajnii fi sodaatamummaan humna galaanaa Ameerikaa har'a bishaan Hormuz keessatti awwaalamee jira. Ibsa dhaabbanni hordofii daldalaa galaanaa Biriteen kun eenyummaa meeshaa dooniitti rukutee sanaa yookaan qaama haleellaa kana duuba jiru ifa hin goone. Callisni qondaaltotaa kun sodaa fi dhiphina caalaatti uumee jira. Rooniidha moo misaa'ila lafa jalaati yookiin teeknooloojii haaraa diinni hin eegnedha. Iccitiin kun Ameerikaa fi Israa'el maraachaa jira. Haleellaan kun dho'iinsa doonii tokko qofa miti. Kun dho'iinsa diinagdee addunyaati. Dhaabbanni hordofii Biriteen kun kaampaaniilee doonii daldalaa addunyaa hundaaf akeekkachiisaa tattamaa dabarsee jira. Naannichi zoonii balaa guddaa jedhamee moggaafamu keessaa seenee jira. Kana jechuun kaampaaniin daldalaa kamiyyuu daangaa kana yoo qaxxaamuree ofuma isaatiif of ajjeesuu filateera jechuudha. Xiinxaltoonni waraanaa fi diinagdee dhugaadhaa tokko liqimsanii jiru. Ameerikaan gootummaatti himamtee jirti. Lolaan Hormuz dallaa sibiilaatiin osoo hin taane sodaa fi balaa guddaa kanaan qabatamaan cufamee jira. Gatiin boba'aa samii tuquuf deema. Kuusaan enerjii addunyaa immoo laamsha'uuf qarqararra jira. Addunyaan amma humna waraanaa fi of-tuulummaa dhiyaa yeroo bishaan Hormuz keessatti kufu ija banattee daawwachaa jirti. Humnii fi haqni galaanichaa peentaagoniin osoo hin taane muuxannoo fi tarsiimoo warra naannichaatiin qofa mursaa jira. Osoo addunyaan ija dhiphinaatiin waraana ba'aa giddu galeessaa dhukaasa misaa'ila Iraanii fi of-tuulummaa Ameerikaa irratti xiyyeeffattee jirtu. Har'a Istaanbul keessaa oduun akka bakakkaa lafa raasuu fi madaallii ji'oopoolitiksii addunyaa guutummaatti garagalche tokko fidee jira. Turkii biyyi seenaa Empire Osmaaniyyaa qabdu jal'isa waggoota dheeraa cabsitee of-tuulummaa warra dhiyaa daaraatti makuun ifatti garee biyyoota gurguddoo seenuu ishee addunyaatti labsite. Agarsiisa meeshaalee waraanaa idil-addunyaa SAHA EXPO 2026 baatii caamsaa kana keessa gaggeeffamaa jiru irratti Turkiin Misaa'ela Baalaastikii ardii qaxxaamuru yookaan ICBM dhibbeentaa dhibbaa oomisha biyya keessaa ta'e Isaa Yıldırımhan yookaan Mootii Bakakkaa jedhamuun irratti baaftee jirti. Meeshaan kun meeshaa idilee waraanaa keessatti dhukaafamu miti. Kun dinqii injineeringii onnee diinaa dhaabuu fi kaartaa addunyaa bifa haaraan barreessuudha. Wiirtuun qorannoo fi qo'annoo ministeera ittisaa Turkii meeshaa kana yeroo ijaaruun herrega baay'ee xaxamaa fayyadameera. Mee fageenya isaa haa ilaallu. Misaa'illi kun kiiloomeetira 6,000 barreessuu danda'a. Kana jechuun Istaanbul irraa ka'ee handhuura Awurooppaa guutuun Raashiyaa irra caalaa ishee Afrikaa fi baha giddu galeessaa xumuree hanga Indiyaa fi kutaalee Chaayinaa tokko tokko ga'uuf harka dheeraa qaba jechuudha. Wanti hunda caalaa Tallaababan dhiphise garuu fageenya isaa qofa osoo hin taane saffisa isaati. Yıldırımhan saffisa sagalee dachaa sagalii hanga 25 jechuunis saffisa haayipaarsoonikiidhaan qilleensa tarsaasa. Saffisni kun sirna ittisaa qilleensa addunyaa irra jiru kamiyyuu kanneen akka paatiriyootii Ameerikaa yookaan Ameerikaan Israa'el gootummaatti jaamaa fi duudaa taasisa. Dandeettiin isaa to'achuuf qaban zeeroodha. Misaa'illi kun motora gurguddoo 4 kan boba'aa dhangala'aa fayyadamuun hawaa keessa ba'ee deebi'ee qulqullinaan diina rukutuu qaba. Humna dho'iinsaa kiiloogiraama 3,000 kan baatu yoo ta'u mataa waraanaa bittinnaa'uu baachuu danda'a. Ministeerri ittisaa Turkii Yashar Guler sirna baa kanarratti murannoo fi ofitti amanamummaa guutuun haasaa onnee diinaa rukutuu taasisee jira. Meeshaan kun bu'aa murannoo siyaasaa fi karoora istiraateejii waggoota dheeraati. Kun birmadummaa keenya ittiin kabachiifnee nageenya biyya keenya ittiin kan tiksinudha jedha. Jechi kun ergaa dhokkotaa qaba. Turkiin amma booda biyya daangaa ofii qofa eeggattuu osoo hin taane biyya diina ishee eessatti iyyuu adabuu dandeessu harka dheeraa kan qabdu ta'uu ishee labsee jira. Biyya dhugaa kanaan gara boba'aa baha giddu galeessaatti waldhabdee Turkii fi Israa'el gidduu jirutti haa deebisnu. Yeroo ammaa kana hariiroon Ankaraa fi Tallaabaab sadarkaa muddamaa irra ga'ee jira. Dhuguugaan sanyii Israa'el uummata Falastiin Gazaa fi Liibaanos irratti raawwatee hordofuun
Pirezidaantiin Turkii Rajab Tayyib Erdogan marii guddaan akkuma Qarabagii fi Liibiyaa seenii Israa'elis ni seenna jechuun adachaa ture. Yeroo sanaam hooggantoonni Israa'el hunduu afaaniitiin Turkiin dhuftee nu rukutuu hin dandeessu jechuun koflaa turan. Har'a garuu koflii isaanii kun gara dhiphinaa fi naasuutti jijjiiramee jira. Fageenyi Istaanbul fi Tel Aviv gidduu jiru kiiloomeetira 1,100 qofa. Misaa'ela Yıldırımhan inni kiiloomeetira 6,000 barrisuu danda'u kun Israa'eliin daqiiqaa 3 yookaan 4 qofaa keessatti guutummaatti daaraa gochuu danda'a. Israa'el isheen waggootaaf sirna ittisaa Har'a David Sling jedhamuun of tuultu. Misaa'elaan saffisaa maakii 25 barrisuu kanaan dura dhaabbachuuf humna teeknooloojii tokko illee hin qabdu. Yıldırımhan Israa'eliif sodaa waraanaa idilee osoo hin taane sodaa jireenyaa isa dhumaati. Haala dhiphinaa kana keessatti Turkiin biyyi miseensa neetoo taatee waraana of dandeessuu ijaarratti. Misaa'elaan ardii qaxxaamuruun ICBM dheessuun ishee neetaanaa of jeneraalota isaa holqa lafa jalaa keessatti hirriba dhabsiisee jira. Turkiin Iraaniif deeggarsa kallattiin kennuu baattus Israa'eliin yoo daangaa dabartee samii kee anaafis banaadha jechuun sodaachisaa jirti. Turkiin amma daldala ishee Israa'el wajjin qabdu guutummaatti dhaabdee kan jirtu tarkaanfiin itti aanu dippiloomaasii Misaa'elaa ta'uu akka danda'u ibsiti. Walumaa galatti waggoota muraasa dura Turkiin Misaa'ela Tayfoon kan kiiloomeetira 1,000 barrisuu qofaan oomishtee turte. Har'a garuu fageenya kanaan gara 6,000tti guddifachuun madaallii addunyaa guutummaatti garagalchaa jirti. Ameerikaa fi Awurooppaan teeknooloojii Misaa'elaa ardii qaxxaamuruu kanaan addunyaa sodaachisaa turan. Har'a garuu Turkiin rukuttaa dhiigaa osoo hin raawwatiin of-tuulummaa warra dhiyaa cabsitee humna addunyaa ta'uu ishee gochaan mirkaneessaa jirti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolamaa. Kanneen chaanala YouTube keenyaa haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduu hin dagatinaa. Xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.